meeshaan AliExpress irraa ji'a tokkoon dura ajajee dafee naa dhufeedha. Kana sirratti argitan immoo meeshaan ani ji'a 5 dura ajajee hanga yoonatti meeshaan aan dhufeedha. Garummaan ani meeshaan kana gidduutti godhe meeshaan kun akkamitti dhufe? Namoonni online irratti mi'oota ajajjana sitti gurguruuf kaayyoo qabdan viidiyoo kana osoo hin dhaggeeffatiin hojii kanan jalqabina. Waan jaan guguddoo armaan gadiitti isiniin himu kana qayyabachuudhaan akka meeshaan keessan isiniifu gochuu dandeessu. Viidiyoon kiyyaarraa namoota AliExpress irratti hojii daldalaa jalqabuu barbaadan yookiin namoota hanga yoonattu meeshaa ajajjanii garuu meeshaan keessan isin jalaa fees ni ilaallata. Qabxiiwwan jaar gurguddoo armaan gadii isinitti himu kanaaf furmaata ni ta'a. Tokkoffaa sababni AliExpress meeshaa keessan seeraan ala tursiisu ni hubattu. Erga hubattanis meeshaa kanaan booddee AliExpress irraa fichisiisu moo hambisu kan jedhu viidiyoo kanaan asitti himuta. Lammaffaan immoo malootaan ani meeshaan kiyya dafanii naafuuf malootaaf fayyadame ni argattu. Kana jechuunis seelaroota AliExpress supportootaa fi gumrukii fi mana poostaatti mantoota akkamiitiin dubbadee akka fichisiise viidiyoo kanarratti ni argattu. Sadaffaan immoo hanqina nama baay'ee biratti jiruu fi kan nama baay'ee rakkisu meeshaa isaanii akka dafee dhufne kan godhu bilbila Ethiopost fi bilbila Gumruk dhabuudha. Kanarrattis anis bilbila AliExpress fi bilbila dhaabbata Gumruk kiyya kanarratti subscribeota kootiif kanan kennu ta'a. Karaa afuraffaatiin kan laallu immoo meeshaa kana waliin unboxing goona. Akka beekamutti namoonni baay'ee ganna darbe kana AliExpress irraa meeshaan nuufe damage ta'e warri Gumruk damage nu jalaa go'anii mi'oonni sanqatee dhufee jira kan jedhu pruuvii viidiyoo kana isinitti agarsiisa. በጣም ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል። እንደ በፊቱ ኢዚሊ አዛችሁ ኢዚሊ ዕቃ የሚመጣበት አሰራር ቀርቷል፣ አክትሞለታል ማለት ነው። ምንድነው ዕቃ ይመጣና ካርጎ ላይ ይያዝባቸዋል። ዕቃው ምንም ይሁን ምን ይያዛል ማለት ነው። ከዛ ከተያያዘ በኋላ ምን ይሆናል? እንደምታዩት ይፈቱታል። ካርጎ ላይ ይፈቱታል። እንደዚህ እንደምታዩት ምን ጊዜም ከአሊኤክስፕረስ ዕቃ ስታመጡ ሲልድ ሆኖ ነው የሚመጣው። ግን ካርጎ ላይ ይፈቱትና ውስጡ ያለውን ዕቃ ያዩትና እዩት፣ እንደዚህ ማለት ነው። ያን ተፈቶ አይተውት ከዛም በራሳቸው ፕላስተር ለጥፈውበት ነው ያመጡት ማለት ነው። አሁን ዕቃው ስለመቀየር ስላለመቀየር ስለምናምን ምንም ማረጋገጫ የላችሁ። ኦሬዲ ያዛችሁት ይሁን አይሁን የሚታወቅ ታሪክ የለም ኦብቪየስሊ ማለት ነው። ምክንያቱም ተፈቶ በእንደዚህ አይነት ፕላስተር ተለጥፎበት ነው የሚመጣው። ኦሬዲ ምንነቱ ተለጥፏል እኮ ዲቴይሉ አለ። እኔ መፍታቱ ለምን እንደሚያስፈልግ እየገባኝ አይደለም እውነት ለመናገር ማለት ነው። ግን ሰው የተላከለት ዕቃ እንደዚህ ተፈቶ ከዛ በፕላስተር ላይ ታሽጎ በኢትዮጵያ ፖስታ ታሽጎ በካርጎ እንትን ይመጣል ማለት ነው። ሶ አንድ ሱበም ሁለተኛ ኤክሰስ ቀረጥ ትጠይቃላችሁ። አሁን ለምሳሌ 700 ብር ቪዲዮ ከነራ ከላልተኒቲ ሙጮንቱን ሚኒኪየ ዳሜጅ ተጅራ AliExpress ራ የቻጅር ኑቲስ ቪዲዮ ከነ ወሊን አንቦክስ ጎኔ ሚኒከኛ ከዳሜጅ ተይፊ ባይዛዌ ሚኒ ኩን ሚያ ተቆሶንተን ሚዮተ ሰደፍ ከሳ ቀባ ኢሳ ሰደኑ አከጅረኒፊ balaan akka isaan irra qaqqabe sirriitti unboxing goone kallaluta. Shanaffaarratti immoo kanan isittimu qaraxaan ani AliExpress idhaaf kaffale meeshaa kanaaf warziin qodaa kan jedhu kan isinitti agarsiisuta. Ja'affaarratti immoo yaada mataa kiyya warrooti AliExpress irraa meeshaa fichisiisuuf yaada qabdan fi meeshaa fichisiistan kanaan booddee wanta gochuu qabdanii fi wanta gochuu hin qabne sirriitti kanan isinii ibsuta. warroonni channel kana faarataatan channel kana subscribe video kana like gochuudhaaf warroota jaalataniif moo video kana akkasumas channel kana share gochuudhaan maatii bareeda channel kana ta'uu dandeessu. karaa tokkoffaatiin kanan isinitti majee AliExpress irraa meeshootni nuti ajajne maaliif turu kan jedhudha. Namni inni guddaa meeshaan AliExpress irraa turuu jalqabeef namoonni baay'ee AliExpress irratti online irratti waan arganiif namoonni baay'ee Itoophiyaa keessa AliExpress irratti waan ajajaa turaniifi kana jechuunis akka Ethiopost imseetti percentii 100 keessa ji'oota 3 darban keessatti percentii 100 keessa percentii 50 fayyadamtoonni AliExpress akka dabalan ibseera. Kuma AliExpress irraa mi'oonni galaniin AliExpress irraa ufuu mi'oonni inufa ergaafeen Itoophiyaa keessatti stock ta'eefa malee AliExpress irraa nuufa. Kanaafuu mi'oonni akkuma biyya alaati kara kanarratti galaniin balleessaan AliExpress hin qabu. Ethiopost namoonni baay'ee waan fayyadamanii fi mootummaan immoo namoonni baay'ee asitti AliExpress irraa fidee akka sirriitti argachaa jiran waan irra ga'eef jechuudha. Meeshaan ji'oota 5 darbe keessa ufuu kan dhiisee jechuudha. meeshonni Itoophiyaa keessa ni galu. Akkuma galaniin garuu gumrukuma irratti axxaraaqamu. Meeshaan isin fiddan kan daangessu tracking number'idha. Kana jechuunis tracking number isaa arri irraa kan galu yoo ta'e meeshaan kun ni galaa jechuudha. Garuu UA fi UV irraa kan ka'u yoo ta'e meeshaan kun baay'ee turuu danda'a, hanga ji'a 6 illee turuu danda'a. Kanan biraa immoo kan laallu meeshaan kun akkamitti naa dhufeedha.
Meeshaan kun tracking number isaa kan qabu RR dha. Meeshaan tracking number isaa RR irra kaan immoo dafee dhufa waan ta'eef anis seelaroota AliExpress dubbisee seelaroonni AliExpress immoo silkii gumruk naa kennanii jechuudha. Ani immoo silkii gumrukitti bilbilee meeshaan kun akkanatti na jalaa afeera eessatti stock na jalaa godhee jedheen gaafadhe. Isaanis qoe deebisnee si bilbilanaan jedhanii tracking number isaa narraa faatanii torbaniin booda misheejiin asirratti argitan kun naagalee akka asirratti argitanitti lakkoofsa kanaan tracking numberii kee fi national ID kee erginaan jedhanii anis tracking numberii kiyyaa fi national ID kiyyaa ergee jechuudha. Saniin booda naa bilbilanii qaraxa na kaffalchiisanii jechuudha. Qaraxa meeqa akka na kaffalchiisaniif meeshaa kana warziin godhamoo hangodhu kan jedhaniif isinitti hima. Karaa sadaffaatiin kan kaasnu immoo namoota baay'ee kan rakkisaa ture bilbila Ethiopost fi bilbila Gumruki. Inni kun bilbila Ethiopost, inni kun immoo bilbila Gumruki. Isa kana bilbila Ethiopost as biratti argitan kana bilbila Ethiopost as biratti argitan kana isa kanaan bilbiluu tracking numberii keessan isinitti himtanii meeshaan kana eessatti akka ga'e isinitti himu meeshaan kun yoom akka eeggachuu dandeessanis isinitti himu jechuudha. Yookiin immoo description as jalatti isinifan ka'a bilbila Ethiopost bilbila Gumruk kan naannoo hundumaa isinifan ka'a jechuudha. Afraffaan immoo kan jenne meeshaa kana wajjin unbox gochuudha jechuudha. Argitanitti meeshaan kun meeshaa tokko osoo hin ta'in wantoota sadii of keessaa qaba jechuudha. Qabxii afraffaa isinitti himuu kiyyaan dura viidiyoo mucoo kanaa ilaalu. Akka shamarree kun jettetti meeshaa AliExpress irraa nuufe Gumrukitti ni qabama. Gumrukittis meeshaan damage nu jalaa ta'ee jira, meeshonni babbanamee jira jettee jirte jechuudha. Nutis kun dhugaa ta'uu fi soba ta'uusaa meeshaa kana akka argitanitti meeshaa tokko osoo hin ta'in wantoota sadii of keessaa qaba jechuudha. Meeshaan ajaje sun meeshaa sirriidha. Meeshaan ajaje santu naa dhufe kan jedhuu fi daameejiin irra ga'e akka ta'e akka kan jedhu jinan boksi goone kan laallu ta'a. Tokkoffaa kan nu ergame isa kana. Inni kunis maanni inni kunis akka argitan jiippaasidha jechuudha. Inni kunis akka argitan jiippaasidha. Seeraan nuufee damage hin taane akka hojjetus kan asitti agarsiisu ta'a jechuudha. Chaarjarii wajjin nuufee meeshaan kun damage hin taane sirriidha jechuudha. Karaa lammaffaatiin immoo isa kana. Inni kunis AirPodiin ani ajaje jechuudha. As keessa AirPodiin akka damage hin taane akka AirPodiin kun kufees akka hin cabne kan isin cover itti godhanii isa kanas kan as keessatti qabatu ta'a jechuudha. Chaarjiiwwan lama kan qabu yoo ta'u isa kana kan qabu yoo ta'u kabarii silkii kiyyaa kan asitti agarsiisu ta'a. What? Akka arginutti meeshaan kun damage kan hin taane yoo ta'u akka hojjetuu fi akka hojjanne viidiyoo itti aanu irratti kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha.
Video tanurratti charge godhe kana sitti agarsiisu ta'e jechuudha. Afraffaa meeshaawwan kana sadaniif gumruk mee kana kaffalchiisee kan jedhu. Akka screenshot kanarratti argitan kara Itiyoo Poostatti birricha ergee jechuudha. Kana jechuunis birrii 1,400 birrii 64 gumrukitti kaffaleera jechuudha. Kana jechuun warziin godha kanan itti fide immoo asirratti akka argitan kara 241 maaliif koinii fayyadamee koinii to garagaraa fayyadamee baay'ee discountii baay'eetan fide jechuudha. karaa jaaffaan immoo yaada kiyya umaati jechuudha. Warri channel kanaan gammaattu subscribe ngoone subscribe go'a video kana immoo like godhaa jechuudha. Yeroo ammaa kana namoonni baay'ee AliExpress irraa meeshoota garagaraa fichisiisuudhaan baay'ee jalaa ture jira jechuudha. Akka yaada kiyyaattis yeroo daangassaan beekamnetti akka AliExpress irraa meeshoota fichisiisuudhaafdan isin gaafadha. Kanaafis gumruk meeshaa kana osoo hin ta'in namoonni baay'ee akka jedhanitti ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ማንም ሰው ከአሊኤክስፕረስ እቃ እንዳያዝ ይሄንን ቪዲዮ ቃል የሚያዘው ጓደኛችሁ ሼር አድርጉለት። ጉምሩክ በአሁኑ ሰዓት እያንዳንዱ በሚባል ደረጃ እቃ ላይ ቀረጥ እየጣለ meeshaa kana waanan discountii baay'ee fideef akkanaan kaffalchiisanii kanaafu ammaan kaasee namoonni akka AliExpress irraa baay'ee fayyadamina. Warri fiddanis discountii warri fayyadamtanii fiddan baay'ee discountii gootanii akka fayyadamtanii ajajjan tracking number isaa immoo arri irraa kan ka'u yoo ta'e malee gumruk meeshoota ajajuun qabdanii jechuudha. Kunis kan na ufee tracking number isaa arri irraa waan jalqabeef na ufee mi'oota kana osoo hin ta'in mi'oota 10 jechuudha. Kan amma yoonattuu mi'oota ufee mi'oota ajajee mi'oonni na jala hafan mi'oota kana qofan na ufee garuu mi'oota 10 olitu na jala hafe waan ta'eef yeroo daangeffamneef AliExpress irraa ajajuu dhiisaraa jechuudha. Kuni akka yaada mataa kiyyaatti anis waan na jala hafeefan isinis akka istaniin kanan isitti mutaa. Warri channel kana faaraa taatan channel kana subscribe video kana like gochuun dagatina galatooma horaa. Kana malees warri gaafii qabdan comment irratti na barreessa tokkoon tokkoo keessanii isinifan deebisaa.